Meenyuun obboleessa dhabe obboleessa mana hidhaatii namaasuun dhabe obboleettii mana hidhaatii namaastuun dhabe suudinaan erga dhanba'ee dhufte erga dhanba'ee maallaqa naaf iddee dhufte naaf idii kottu jedheen ture narraa nabii nadaraa suudinaa jedheen kadhadhe iyyaatiin ba'e nan adoode gaafa poolisii arguudha adoode Oromoo badii kiyya maalinni ilaala aduun obboleessa qabaadhe mana hidhaa dirasiidhaa dhuf aduun obboleettii qabaadhe mana hidhaadhaa dhufte badii kiyya ምንድን ነው ጠባቴ ምንድን ነው ኦሮሞ badii kiyya maalinni an Oromoo miti Oromoo kiyya Oh my God. Tamam jaartii isaatii waliin mana hidhaa dhufe giseen akkana garagalu namni takkana anaaf hin jiru namni anaaf dhaabbatu giseen akkana garagalu waa takkan dhabe Oromoo tiyya maaliin balleessennaan poolisii natti fidan maali badiinko nanate nan bute mee maaliin balleesse haadha kiyyatu arrafame anatu arrafame haati kiyyaa salamtu naan jedhan haadha kiyya jedheetiin bu'e dakkaamaa goonni kiyya haadha kiyya yeroo baay'ee haadha gootiin arrafan bara baraan poolisiin nadhuma homaan qabu badiyaa qabamtu homaan qabu naan jettan garuu mana hidhicha argitaniittu bakka itti dhamtanuu agartaniittu maariyaaboo wallaahi mana hidhaa biyya kanaarraa du'u wayya du'anii qabaramu wayya mana hidhaa masiriirra du'anii qabaramu wayya nama gubaa saabee guddubbata Oromoo tamaam inni beektanii asirratti aslii faana wajjin saayiba innillee jaartii gargaaree dhufe poolisii mana dirasitti badiin koo maalinni Oromoo badiin kiyya kun maalin balleessi yaa Oromootiya nan qaba nama gaarii nan qaba obboleeyyan fageenyarraa nan beeka har'a garuu gisee nan garagaru atu as jiraattee iluu kiyyaan jedhe atu as jiraattanii jedhe garagaleedhaan suudinaa qofanna duuka dhufte wallaahi laazim atu iluun koo as jiraate jedheetiin garagaleedhaan atu obboleessa tokko qabaannee dhufee nabaasa obboleettii tokko qabaannee mana hidhaatiin nabaasti Oromoo wallahi warri golfitan mana keessa nagaru duuti mana keessa nagaru duuti haadha kiyyaa mana keessa nagaru warri natti golfaa jirtan wallahi an badii malee poolisiin manatti na dhufee na qabee deeme hidhamuu qallida inkwaan hidhamuu miti poolisiin isin qabeen naanu cinqidha eenyuun narraa dubbatame eenyuun narraa lallabaa anoo biran qabu anoo haa takkan qabu mee maaliin qaba nama naa dubba mee eenyuun naa dubba Oromoo badii kiyya maalin jedhee badii koo barbaade anoo namatti koo anoo namatti bu'u anoo namatti koo naa cufi koomantii kan naa cufa koomantii kan naa cufa ani Oromoodha ijoollee tamaam Oromoodha jaartiinsa Oromoodha akkamiin talti Oromoo tokko kan obboleessa hin qabne kan obboleettii hin qabne kan fira hin qabne qabamtee mana hidhaa seenti Oromoo maali badiin koo taatee ምንድን ነው ናናቴ ቦነቡቴ ናናራብሴሞ ኦኔነ ደደብደ ወላሂ ዱራኑ ነዱኩባ አንፈያን ቀቡ ሱዲና ንቤክቲ አረሪ በረረማ ነዱኩባ አጅራጀና ኮት ኩርሲሲ ወጀዳ ናንጀተ ኮቱ ዮ በርባደ ማቂ ሚለሲ ጌሳ ጀቴና አይ አጀዴታ ነብሪ ኦፍር حرام زريتة أنا كابوس كرامو دركو كابو كرورو ركو تككابو أدونا لنا ما براك أبدا كنا تاودم بيع دبلو هنا سوس جدًا ترى كرو كنا نعما باو جدًا أكمل تلا تكا ديماني mana hidhaatti dhaqan akkamitti mee rabbii keessa sodaadha akkam ummati sammuu akkamii eeyyam obboleessan qabu namni obboleettiin qabu namni gizee fidee poolisiidhaan nama qabsiisu mee naa hima Yamma futanii olii gadi deemaatii beemasiin dintaa yoo isin narraa callistanii anu dhugumatti biran qabu hukumatti waan takka qabu yoo Oromoon na biran dhaabbanne yoo Oromoon waan kana narraa dhorkine annas boris jechuudha nan qabamaa achii booda agirarra gaafan birriin kennu dhabe immoo qilinxoon seenaa jechuudha sidii gale badii koo mindin no xabaate anoo namatti immoo anoo naman tuqu anoo naman ga'u anoo mana jaraan deemu
keessa deemtee mana hidhaatti na barbaadde. Achitti gangaladheetiin ana baasa. Ani biraan qabu yoo ni dhabe. Obboleessa tokkichaan qaba. Obboleessa koo ijaan argee hin beeku bannaadhaan jedhee birri isiniif hin dabala jedhee harka birrii baabur qaba. Birrii baabur sanatti kennee bahe. Oromoo badii kiyya ምንድን ነው? ጥፋቴ ምንድን ነው? ኦሮሞ badii kiyya maali? badii kiyya wallaale. badii kiyya ምንድን ነው ጥፋቴ? badii kiyya kun maali? keessi kiyya xaliila ta'uu isaatti. Namni akka gootii fatanaa arguun ni jira. Namni akka gootii cabaa garuu hin jirtan. Wallaahi hin jirtan. Nan oofadheen jedhu ogadheen jira. Akka durii baddeemu. Nan dhukkubu sokin jiraadha. Beela'uu sogadheetiin jiraadha. Ogadheetiin jiraadha. Ani namatti hin bu'u. Maaliif bare? Oromoon takka Oromootti bofiddee sanuu dubartii takka dubartii obboleessa hin qabne dubartii waan takka of biraa hin qabne nama isiirraa dubbatu hin qabdu jedhanii mana dirasitti poolisii mana hidhaa galu jechuun anu maal jedha Oromoo naa himaame. Mee naa himaa Oromoo ani si malee waan hin qaba. Annan gubu biyya galuun biyya gubu Oromoo garuu biyya galee nan maraadha jedheetani maaliif manaana kiyyaa yeroo argu mana duwwaattiin galaa biraan qabu jedheetan galuun dadhabne an biyya kootti qabamee galus normaali rakkoon qabu isin yoo galtanii haadha abbaa qabdan fira qabdan obboleessa qabdan maatii qabdan nama itti obsuun qabuun nama naanna laaluun qabuun mee eenyuun na laala yoo haadha koo qabrii jirti yoo abbaa koo qabrii jirti mee eenyuun ni garagalee na laalu Oromootiyya mee Oromoo si malee maalan qabaan maali badiin koo biyya galuun nan dhibne hidhamuun nan dhibe wanta akka nan dhibne hidhamuun nan dhibe akkamitti dhalaata akka fidanii poolisiidhaan na qabsiisan wayyaadha koo adda jiraattee wanta akkanatti fakkaatu qabriin haadha koo nyaatee aduna nyaatee jiraatee hin jedhe addaan namni akka kiyyaa poolisii sodaatu jira han poolisii magoota sodaadha jismiin naroome nan rifadhe hidhaan yaadadhe ምክንያቱም nama hidhamee bahu nama hidhamu nan beeka ana mana hidhaa nagalchanii moo ana mana hidhaa nagalchanii obboleessa takka wala dhufuun dhabee bara obboleessuma dhufe siifiigaa dhufeef ana nama dhufuun dhabee Oromoo aduudhaadha qabaannee rakkoon qabu hidhameetiin biyya kiyyatti kana ana qabu ana abbaan qabu cabanan cabneesin wallaahi namni tokko hundi keessa fatanaa ni qabdan hundi keessa rakkina ni qabdan namni akka kiyyaa rakkoo qabu garuu hin jiru Oromoo sinitti dhimame obboleeyyan baay'ee qaba obboleeyyan na gargaara yoo beelee kan itti boo'u ni beektan hiiluu ni beektan haashaashee ni beektan jara sooree hunduma jara dooktaraa sirraa ni beektan hundinuu na qaqqabani garuu yeroo baay'ee jechuudha isaaniif jecha yeroo namni na arrabsu gadi jedha kaleessa bakka natti jabaateetiin arrabsiin ana dhaqiyyaa arrabsiin arraba badaayyuun arrabsiin madiin koo maali Oromoo naa himaame cabanan cabdani namni hundi ni caba namni hundi ni guba namni akka kiyyaa addunyaa kana irratti maddalamaa jiru Oromoo hundi keessa rakkoo ni qabdan namuu maameedhi kan jiraati maqaa daadaan jiraati rakkoo cimaa qabaachuu dandeessa garuu akka gootiin cabneessin garuu akka gootii rakkoo argine rakkoo googbanneesin ta'a asirratti dhufee majedhan ajandaa naman godhadhu naman tuqu fidanii aanaa ta'e laayivii geemii taphataa haadha baatee hojii suudinaa mana reediin jiraati gisee simbantu poolisiin yalla naan jedhe achi nannee bishaan na ta'e jisibiin koo na fuudhanii deeman mana hidhaa na fuudhanii gisee deeman waan hin ta'e silaa bartanii waan hin godhame silaa argartanii akkasitti sim jettanii nan laaltanii Oromootiyya wallaahi laazii koo jechuudha ni giseen garagalee ilaalu yaa Oromoo sinitti ni maaliif hin kana sinitti meseetan aduun adda mana hidhaatti
si dabarsina naan jedhan bakka basaxiin jennaan jiraachuu dabarsan isiin dhaabbattee naarrabsi jaarsi dhaabbatee ilaala giseen akkana garagaru ana bira homaan jiru homaa kan naaf almatu hin jiru mi'a eenyuun ni naaf almatu hin jedhe mi'a hidhuun atu as jiraate addan jedhe atu obboleeyyan koo jara ayaat as jiraatan hin jedhe hunda jaraan maqaa dha'ee booya achitti suudiinaan na barbaacha dhufte yoo maallaqaan baasan jettee maallaqa fiddee dhufte suudiinaan achitti isii tokkittiin na barbaadu dhufe namichi masgaba keessa galeera maqaan kee si galee naan jedhe kana booda jara arrabsiitee naan jedhe si galee kana booda bakka guddaa si dabarsina naan jedhan leeshbaa maali dilli kun ምንድነው በደሌ ኦሮሞ በድንግየ ማለት ዱዌና ቦሰኒሚ አቱን ዱዌና ቦሰኒሚ ኦሮሞ ስኒጋሌ ዋንተ ከስንክቲባ ሲላደ ጁራ አኒ ረጎን ቀብ ስኒጋሌ አንቀበው በለ የንጋሪ ጋሪ ገሩሞ ወኒ ባዜነ ዱበጂሴ አመዝነት ቪዲዮ ነምቤካ ገባቴ ነይ መቴ ጃኒ ነፍዱሚ ሀቀበሙ አሴን ገሩ በገዳ ጌሰኒ kan masin dhaggeessisuuf kana booda ani badee ani qabamnaan jechuudha jaruma sini galee nama takka ani namallee tokko namallee arrabsu jara jechuudha sini galee ani keessan na dadhabe ofii kiyyaa na dhukkuba jedhee namatti ni maddu fuula gooni qadheetiin dhufi. Wanni rabbi keessa hin jirre wanta kan taatu waan ta'eef yaadi wallaahi rabbi si biraa jiraatu. Abshirri wallaahi. Maaltu na baaksu. Salaamu alaikum. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. فاتيها كران ستي متناقصة. شيء قبل تاب قلنا في مي. يا هاسي نما تبغى نفقات بيت شبكة نسيك أباجرا هاسي ومن جرى اللي هذا جو. So. أني وأنا كيسني يو أباجرا. Darbajira bilbilan mamarra darbajira. Tapi godani, goda jirani. Ya, wadani tu. Na Rabbi rajratu. Sedu ye berajirta mi atima. Wal berajirta na fakade. Ilmoo durbata kun midhamtu malee asirra baateen boosu. Keessatti ilmoo durbata asirratti sin barreessan baay'ee nama jibbisiistu dhugaa rabbi. Mimee of kabajaa mimee sin dura. Baalageedha kaatuni. Wallahi kaleessaan imboo jettee gizee jettu wallahi baay'ee na gammachiiste garuu addammu bisoo. Saalfattaan gizee asirra deemtanii waan hin taane barreessitan namni miidhamu malee akka sirqinfattee boossi. Miidhama namaa utuu miidhamteetti dhugaadha miidhamteetti fatiyaan ana bira turte qaamaan mana kan koo turte na bira teessee geebii taphataa turte haadha faaxee waliin geebii taphataa turte kaleessa koomentiin badaan tokko koomentii fatiyaa jalatti barreeffame eenyu kan kana barreesse maaliif barreessite jettee nama isiinaaf barreesse sana arrabsite jaarsi irra goree dhufee ammas jecha badaa haadha si jedhee arrabsee haadha koo qabrii koo keessatti arrabsitanii qabrii keessatti jettee dubbatte sun kaleessa kanaaf sifatu jedhamtee fatiyaanis dhorgamtee jarris dhorgamanii hafe har'a otoo isheen na bira teessee jechuudha dhukkubaa jira rafaan jira itti naan kottu na biraan jedheen na bira yaamee tan na bira dhuftee jirti osoo na bira jirtu yaamanii dhufee kottu mana yaalaa si geessa jennaan na bira dhufte qursii nyaannee teenyee jennaan xiqqoosii wayyaa godhattee teessee laayiviin seenaa itti hayyeen jedheen laayivii seentee ani siinuma bira gara sanan ciisaa jira ulaan dhadhaame ka'ee yeroon ulaa banu afaan oromoo dubbate eenyu jennaan ana banii naan jette dhalaadha jedhee tan oromoo dheedheeroo akkas banu poolisa lamatu duuba jira amma poolisiin ol galee nama fatiyaa kenni waraqaa qabdaa kottuu ka'ii jedhanii fuudhanii deeman angiraana gabba'eera maali wanni akkasii jedheetan ishee gaafadheera maali rakkoon hagas ga'u maal diinummaan hagas ga'u maa mucattiin kun oromoo miti mucattiin kun maal nama jalatti ajjeeste waraqaan qabdu jedhanii dakkaamaa gonni siitiin itti dhukuu wanni akkasii hin bareeda baay'ee tokko nama dabbara hin fokataa
akkasitti walitti duuluun diinummaan hagas gahe immoo jechuudha biyya baqaa keessatti jiruudhumaaf hokkattuu kana irratti dabarsanii ormaaf ol kennuun diinaaf of kennuun baay'ee tokko nama dabbaraa. Ani baay'ee tokkotti qaanfadhe nan deeme poolis xaabiyaa siin jirtullee hin beeku kanuma namni safara kanaa itti qabee wal geessu sana yeroon deemu baatee kunoo amma naan jedhan isheen bilbila biraatiin naa bilbilte yeroo naa bilbiltu safara kanarra jiraate bakka siin jirtu yeroo nan deemu jechuudha akkas kulaalitii koo keessallee na dhahanii jette mucattiin kun osoo miidhamtee amma osoo qabamtee waraqaan qabdu waraqaa kan dhabde sababa haadha siitii fi haadha sii jechuudha yaalchifachuuf jecha waraqaa sii deemtee ofirratti cufsiiste. Waraqaan qabdanii rakkaama gonni isiitiin itti dhufanii jechuudha poolisii karaarraa qabanii dhufanii manatti qabsiisuun wallaahi wabillaahi ilkariim kan jalqaba dhufee koomentii jalatti arrabse jira. Kunoo anis ragaadhaa haadha faaxeenis jirti iskiriinshootiinis jira. Jalqaba dhufanii jechuudha koomentii jalatti dhufanii arrabsaniini. Kunoo iskiriinshootiin hin jira. Kaleessa anis jalan jira ilaalaan ture. Mucaan kun waraqaadhuman qabduudhaaf jechuudha mirga dhabdee intini arrabsamti mirga qabdee dhabdee jechuudha qabamti. Fatiyee moditara naa kennime moditara tokko hin jiru. Tata yaadni boyni wallahi. Wallahi warri Boosee kun miidhin. jajjabeessaa warri isin itti dhiyaatan jajjabeessaa isin. Misa galmaa inni kun. No, ani waan na gaddisiisu beektanii yaa saba kiyya uma feete osoo ta'ee wallaahi uummanni biyya kanaa wal falatee wal baqasee bakka meeqa wal sabbaafeeranii dabarsanii waliin kennan. Afaan takka dubbatanii beeku poolisa biyya kanaatiin afaan takka haasayanii dabarsanii waliin kennan wal qaqqalanii wal fixanii albeedhaan ginnee bar dabarsanii waliin kennan. Argite wanni fedhe osoo galee dabarsanii waliin kennan. Kenna garuu iyyuu meeqa kamtu nyaate muyyattiin tun amma yeroo san qullaa jirti wallaahi. Qullaa teetti asirra shiita kana bichaa gad uffatteen biyya kana ni beektanii keessa jirraa gammoojjii keessa jirraa. Wallaahi shiita takka bichaadhaan teetti qullaa asirra gan akkasitti dabarsanii xalanxalanii wal kennuuni. So waan fedhellee ta'eetiin jedheeti big shame wallaahi maal akka ta'e I don't know wallaahi naaf hin galu dhiifama narraa godhaati wallaahi. Moditara naa kenni. Bishaan dhugi fatiyaa khayrumaaf takkaillee nuyi bishaan dhugi habiibti. Khayr inshallah bishaan dhugi. Asirraa yoo waan baay'ee dubbanni faayidaa tokko sii buusuu hin dandeenyu warruma si bira jirantu sii gargaaruu danda'a. An akka kiyyatti garuu kan hin dubbadhu ammas ani waan hamaa dubbadhee balaa biraa sitti fiduun barbaadu situ rakkata malee ani sirraa fagoon jira. Kanaafiyyuu rabbiin si biraa dhaabbatu rabbiin si haa gargaaru rabbiin si haa tiksu. Lammaffaa irratti ammoo ofii kee of eeggadhu hin booyini waan hundumtuu namni waan barbaade namatti yaaduu danda'a. Yoo waan hundumoo yoo rabbirraa dhufe malee wanti ta'u hin jiru. Yoo qabamte biyya keetti nagaatiin galtees ati nama kufee kufu miti. Kanaafiyyuu intalli kun ammoo warra biyya sana keessa jirtanii fi hunda keessanii fi warra biyya sana keessa hin jirreefillee amaanaadha. Intalli kun musaafira nama haadha hin qabne nama abbaa hin qabne. Namni kun immoo musaafira. Nama itti waan garaa ishee keessatti himattu hin qabdu. Nama ishee hubattu hin qabdu. Kanaafiyyuu si dunaanis waan ofiinis warra achi keessa jirtanii amma haga dandeessaniin waan dandeessaniin abshirii jajjabaadhu kottu nu bira haguma wanti kun torbee tokko guyyaa lama guyyaa sadii aga inni qabbanaa'utti of biratti yaamaatii ofuma bira kaa akka isheen isheetti hin dhaga'amne jechuudha. Kan kanarraa hafe immoo as miidiyaarra dhuftee fatuyyee bo'uun furmaata osoo hin taane fuula kee dhiqadhu bishaan dhugiitii rakaa 2 sagadiitii rabbi keetti du'aa qoradhu. Rabbitu waan hunda furmaata namaa kennaa. Rabbitu si bira jira. Amma kana hunda yoo kanatti jiraattee rabbi waan si gargaareef malee rabbi waan si wajjin jiraateef waan kanaan booda dabartee jiraattuuf balloos waan guddoos waan baay'ees waan argituufi
Kanaafiyyuu siidunaanis waan ofiinis warra jirtan hundi keessaniyyuu haga dandeessan taasumarraa iyyuu malee waan takka ishee gochuu hin dandeenyu. Kanaafiyyuu warri achi biyya sana keessa hin jirre gastii kanarra seennee waan nama duukaa ishee wal lolchisu balaa biraa kan isheetti fidu waan ishee gaaga'ama ijoollee wajjin ishee buusuu dubbachuu dhiisnee irraa obsatanirraa of qusannee abshirii majjennee osoo dhiisnee natti tola akka yaada kiyyaatti. Siidunaayyee galatoomii hundi keessanuu ulfaadha. Fatuyyeen booyin rabbisi wajjin jira. Waan hundumaaf abshirshi. Yaa dhugaa keeti wallaahi kan jedhu qabu. Wanni dubbatanii foonni dhiisanii nama dhibaa. I don't know wallaahi. Namni keenya akkana garaa walitti jabaatu nanaaf keerii naan hin fakkaatu yoo sharrii taate malee yoo du'aan adda bahuu jiruudhaan adda bahuu wal shakkuu wal wanna jechuu taate malee haalli ammatti wanni dhufuun osoo wal dhoobuuf wal qabuuf wal sirreessuun nurra jiraatuyyuu dogongora walii irra walii darbuun nurra jiraatuyyuu namni lubbuu waliiyyuu baaseetiin jedhe sadarkaa dabarsee wallaatu san irra hin ga'u. Wayyantiin tun akkuma jette hadha osoo qarshii kana harkaan qabaatiniiti osoo wanta akka harkaan qabaatiniiti durriyyaa biyya namaa harja